deemichi keenya immoo hay abeet maal fakkaanna jennaan. Hadda ijoollee keenyatti an cabsaa haadhisiidha. Abbaa keessanii na gootu. Maaliif beektanii waan tokko taa'een ilaala. Gizeen biyya buu tokko jechuun natti kolfinaan mufee gaddaa. Laa ati saagu. Itoophiyaa gizeen bu'ee tokko jechuun namarreen gaddaa. Koyaan sirriittaani man kolfinaa kaa zimmiraa ta'a dhaggeeffadha namni 38. Maaliin wali beektanii birdilibsi guddicha isaa achuma keessaa naa kenname riippoortiin ma keessatti naa kenname birdilibsitti. Haadha siidhaa fuudhee san akka jaarsa durba haasaachuu dhaquutu kan irratti baadhatte jechuudha. Jedheen dhaabbadala. Jarra na wajjin hin galani. Akkasitti na ilaalu. Fuula koon ilaalan fuula koon marabbina kofiyyaa wayii jirti jaartii koon naa bite niitittii koon naa bite. Dhuskeetan dhukkubsattee dhufte. Dhukkubsattee dhufte isinumatti jara tokko isinumatti dhukkubsanne fayyaadhan jedha. Booda kan nagaadhuma numanii achi intini keessa riippoortii keessaa bahetanii taaksii qabadhee deemuudhaa jedhu jechuudha. Hunda akka nama maraateetti na ilaala. Inni taaksiidhaan na fudhatee deemu jedhee na ilaala. Kaas jedheen uummata irraa fuudhu na ilaalee si'iidhaa jedhe. Anuma zimmiri taaksii kee ofiin jedheen. Maaliif beektanii keessa baatanii araadaan hin jedhina. Innus surree lukan daakkootti kaa'ame kana fuutanii gitti mitti gootan dur kaattanii beektan kun dur qamisii uffattanii. Banjaa uffattanii dur jechuudha. Dur qamisii uffattanii qoraan naqu bishaan naqu annaasii galtanii surree kaattanii caammaa mosaan mana ga'u jechuudha akka jedhudha. Reetti qubni guddate akkam hamma dhaqan irraa mursiisan jedhu lagjee deemaa. Garaan kana kaatteen galee dhugaa rabbisii kana kaatteen gale. Maamaa nante waan taane kaa biyya arabaatii dhufte innaati borsa kee gootee qabdu salbaajii keessa harkatti qabura duriyyaa jedha lafa katama keessa dhaabate waa nyaataa. Jedhe si ilaale jechuun borsaa kimiidhaa walitti borsaa leezaree akkamii baadhattaa. Caammaan immoo biraan jedhamee bitame jechuudha tala biyyaadha. Isa mana galaati safara keessatti jechuudha sana jedhati guyyaa sadan tokko. Qollaa fakkaadhaati, saba fakkaadhaati, maatii fakkaadhaati, ilmoo fakkaadhaa kaa'aati gizee baatan uffadhaa ba'a. Gizee mana keessa deemtan immoo akkuma jara keessanii ta'a. Jararraa baatanii jara caalan jedhina akka stoop dhaabbadhaa. Innaa waan akkasiitu na mudate gorsaan akkasiis hin gorsa jechuudha. Innoo biyya buutanuu jechuudha. Ijoollee keenya warra hin beeknettani warra sabbilti araadaa miti araadaatti nama araadaan namatti kolfiti kaa jarra araadaa namatti kolfu jara gowwaattani maara jara akka kooti gowwaattani maara malee akka kooti jaakketti guddaa saffaddaa galaa jedhate birdilibsi uffadhaa deemaa jechuudha. Akkas jedhee isin ilaala yoo birrii qabaattan hin beeku yoo warqii qabaattan isin hin beeku yoo waan gaggaarii fudhattanii galtan isin hin beeku kun maraatuu fakkaattee dhufte dhaka jala baatanii moo jala hin baane ishee dhugaa wallaa. Inde jala baatanii innuu sin araadaadha jettanii kadam jettanii ijoolleen qaxarii keessa deemne kun immoo hin beekamnedha jennaan akka harree baadhatee dadhabee deemuutti deemne jechuudha hin beekamne jechuudha. Ijoollee katamaa immoo laattattee deemte miti noo jenne katamaa keessa nageenya reetti masmarra harkaa bade taane jechuudha. Maaliif ofiifattoo ofitti waamna jechuudha. Qaxxattee jechuudha. Amma lamisaaleedha. Yoo waan tokko jettee poolisiin sitti dhufe haasaa dhugaaroo jiraattee qaxxattee dhaabbattee waan deebistaaf. Yoo ammoo waan hattummaa qabaatte jettee jechuudha gizee sana tabalte shaan maalan. Kanaafuu gizee ijoolleen keenya nama beekamna jechuudha gala gizee hin jenne laaftirtan karta. Deemichi keenya hin beeksisa jechuudha. Nama aalanaanis sirbuuf akka naqtee deemu gizee katamaa keessa deemu. Kanaafuu maalummaa keenya beeknuudha jennee safara keessa teenye foggoruu እንደዚህ mana madaamii keessatti akkas mastaatii madaamii bira dhaqanii jechuudha istaayilii qabanneera jechuu miti kun mastaatii ilaaluun istaayilii qabanneera jechuutu hin ta'in dhugaa isaan kolfuudhaaf na namaan ta'uudha kolfa bakka maqas jedhanii isinitti akka jeelfadhee keetan. Mana dhaggeeffadhaa seeruma. Waan ta'e barri banaara dhugaa rabbi. Addees
Galchu nama galchu wayyaare annan baala banama. Maaliif beektanii ijoolleen keenya isinitti me kana caalaa isin baachisuu hin danda'u. Namni 41 kun jechuudha yaadni koo isinitti tolee jira. Kanaaf teessanii na dhaggeeffataa jirtu galatoomaa ganna coomaa. Amma birraa dada. Innaa inni dhufee moodaan sitti dawwalee filteer jettanii ilaaltanii isin dubbachiisu dhugaa rabbi ijoolleen keenya jechuudha. Anni kun malkii jaraan seenu. Anatu dhiira ta'e dhugaa rabbi maalan godhe beektanii jira intiniin. Amma kaameraan danuu jira aynata danuutiin jira. Kaameraan qulqulluun hin jira. Kaameraan sobaas danuu jira miti. Qaatti jiraatti dubbachiisa. Gurbaa wayituyyuu jaartii hojjanajjanee. Jaartiin sagaleen isaanii akkam bareeda jennaan haadha koo. Illee numa dhangala. Fayyaa keeti lubbuu akkam jennaan gurbaan sabiyyi. Mucaa waggaa 20. Gaaf tokko kai viidiyoodhaanis nagaranyaadha yaa rabbi naadhis. Laakii viidiyoodhaan dawwal ilaali gurbaan nan nunna akka dawwalu jechuudha ilkaana sinnume. Akkam ilmoo koo jette jaartiin naate. Masala darajaa sin beektu. Akkam ijoolleen keenya jettu ijoolleen maammadoos of eeggadhaa. Nus warri maanguddootaa of eeggannu. Ijoolleen shamarran keenya immoo waan hundarraa of eeggadhaa. Innuma raqqantanii ruuzii kana nyaatanii aannan kana dhugdanii asiida kana dhugdanu. Jenneetu mataa keessa sin galtee siniin akkas godhe siniin jetti moo isumatu of deemsisa jechuudha. Waan ajaaraaf qotta. Sukuritiin aan jedhina moo sukuritii teelegiraama naan jettu obboleettiin koo. An jaalladhe sukuritii teelegiraamaan taane dhugaa rabbi. Teelegiraama tokkorra guruppii wayii nagalchanii tiyye bakka harki koo adaban qabu. Nunna ku jara babbareedduu keessa jiran artistoota babbareedaa keessa jiramti. Jara laaluu dhaquu koo timsilaan koo. Innunna kugaa wanta achii boodee kokottuka. Kadir jetti siin kan Jamaal jetti siin kan Muktaar jetti. Maqaadhuma ijoollee keenya Itoophiyaa achi kan teelegiraama keessatti dhaggeeffattu. Maqaa jaraa jechuudha. Dhugaa rabbi. Maqaadhuma waamti. Faatoota keenya. Faatee jettanii dhuguma faatee dhabbo. Namni keenya masaa jaallata dhugaa rabbi. Maalan dubbadde naaf fite kajoo maal tasa kana teessanii gaa namni 53 tasa kana teessuu. Dhugaa. Ila ijoolleen keenya dhugaa of eeggadhaa. Kan qaldiidha. Hadha baheen jiraadhaa kan ishee. Kan qaldiidha of eeggadhaa. Silkiin kos na duuka deemti. Waayifaan kos na duuka deemti. Dhimee madaamii kooti. Madaamii gulaa tibba. Ani si wajjin ani ko harabaa wajjin walii galuu nan jaalladha. Nama keenyas nan jaalladha garuu. Na ijoollee tokko narbuun sinan haara malee. Namni koos miskiina koo tabbaa koo. Tigallaarree kan waraaressaa ta'edhaan. Nama ofii immoo hin jibbanu ishee jennaan jenne malee. Yoona sitti kufee na argite namuma qonna kaasa haramni na baqatti. Qaldus qaldinu. Harabas badaa jajuun hin ta'u. Irruma irra keessa. Bicuudhuma si maatteessuudha malee gadi bu'anii maatteessuun hin ta'u haraba. Kanaafuu jechuudha. Ijoolleen keenya ofii qaba. Akkam babbareedu fuulli keessa akkam bareeda dhugaa rabbi. Utuma halkiinuma keessan kana naa kenninaan ittiin fayyadame dastaa jedha ture. Maalan godha. Waan boccooqamee namarraa fuudhamu miti malee waan fuudhanii ofitti kaawanii ofiin fayyadamu ture dhugaa rabbi. Sayyoo amma waan danu na jibbisiistan waan danu. Guyyaa tokko biyya kana dhufeetan harkaan akkas nyaata nyaamaan kaadha malee waa nyaadhe hin beeku. Biddeenatti duwwaa maree nyaadha siittiin aan guddaddaqa. Shiroo koora xaal godheetan. Roozitti gaafa naa gamte naan roozii nyaadhu immoo maankaadhaan hin nyaadha. Maankaa mukaa hojjechiiseen fidamu biyya. Jara keenyatti dawwaluu laata. Maam mukkis hin jiru. Innaa kamuufuu sinan jaalladhaa. Kolfinaa kaa maa kolfaa jedheen dubbadhee jiru. Jara fa'i natti kolfaa moowwana dhugaa rabbi. Durin nama komannu akkam taane komanna beektanii. Akkasii misiin achiin baatee asin galtee jechuudha. Waan akkasii hojjettee dallaan abbaa biduu akkas ta'e jechuudha. Akkasiin achiin bahee jedhama. Amma immoo silkiidhuma nama keessan qixximmi gootan nama 55 lafa keessanii komachuu dandeessu. Nama meeqa wajjin komataa jirra amma walii galle. Aannan dubbadhe isin teessanii dhaggeeffatu waliin iyyuu
qabrii tokkotti namni jechuudha. Maasiyaa waliin fudhataa jirra. Dhageessanii asxaatii ana wajjin guurrataa jirtu. Mee maan koo dura sirnaan dhaggeeffataa jirtu. Ishee ergaddaa namni waree barbaadan beekottaa. Namni waree barbaadan ergaddaa. Namni waree barbaadan ergaddaa garuu takka bicuuse. Sa'aatii bicuuse hin qaba. Namni wareen barbaadne immoo dhagaa hojii keessan hojjetadhaa ishee. Hojii keessan hojjetadhaati. Keessattuun ijoollee addisii ijoollee reef biyyaa dhuftan. Otuu dhugaa mana koo dhuftan isin gorsa dhugaa rabbi. Maammadoo dhufte haa isin hin jettu bulooka godhaa ishee. Lubboota koo. Sawayinaa qaba. Yenagee marashaa ittaawwa. Shasawu. Akkam gitu. Biyya baane si fuudha jedhaanii yoo dura gaafate wal bartu nama gaarii ta'e si taasaa si kakataa quraana qabataa laal quraana qabaddo ittiin hin qabataa wanni inni kakanneen hin jiru si fuudha jedhaanii si waliin jiraadha jedhaanii bakka jiraatire heeruma kana feena laal nuti amma heeruma kana feena laal biyyattillee hireen nu dhabee biyya baane asoo kennellee heeruma kana jala fiina. Laki buan herma mana tahu sitti dawwala yeroo sitti dawwalu jantaa inni gaafin isa tokkoffaa eegee na jala qabadhu siin jedha osoo ndas na jedha jaalala keessatti isaa jaalala isaa hin jaalatta ani mataa giyatti nama meeqa sababa eegin isa jala qabanne kan blookii na godhu sirratti baga si bulo qabadhu siin jedha beeta eegee as qabadhu siin jedha osoo ndas na jedha. Ufii isaati gadi naqatee, ufii isaati itti fayyadamee, ufii isaati jireenya isaatti jijjiiratee, maasii lashitee dhama isaa hogguu keessaa fudhatte achi darbitaame ol darba ka. Mee hogguu ol darbu kana giiftii koo maalaa godhaniif biizinasitti jijjiiraaramoo? Biizinasitti? Ani kan gurguramu reeffan argamne, hanga reeffan argaa dhugaa. Gatii wajjin hin qabsiisaa qabdame Telegram. Amma leenca kana ya sabtu berarti leenca kana ya kan Garabin nama ni, gani lah dari bati karena kolfu safu dan kolfamu. Namni kamu kolfu, namatin kolfu. Namni namatin kolfu. Wamil mongko ilmu bafok kisi sudan dah. Wam kan kol mongko mo wana kan beku namni wana telefon beku jeju. Ada narangenye, ada wantak kanina beranjur jenne wadu batu dah garu hamlen kamno jeju. Orang mangkam nuko. Malif, maal taatan maal inni si nyaatan ruuziin qobaadhamu ana fa'i maaliif sakkarsiisuu dhiisen jedhan maal tokko nan nyaadhamanis akka keessatti. Bar lubbuuti yalaal amma biyyatti nagarreeti biyya keenyatti kanuma ariitutu biraas dhufe taas dhufte yaa ukaa hudduu tattaabaa bagga qabaa kubadha san gadi qabamtu beekte. Keessattuu immoo asumaa wanni galateeffatu barbaadu Oromootii yaa Oromoo qaalii Oromoo kiristaanaa matarra na jirtanis. Oromoo kiristaanaa matarra na jirta. Mataa kiyyarra yoomu isin mataa kiyyarra jirtan laalakka kino taabota keessiin baatu sanitti odoo matarra isin baadhan yoomu lafa isin hin qabu. Isin Oromoon kiristaana musliiman ala jechuun waaqeffatallee beetellee ortodoksillee isin beekamu mahaadha koo isin beekamu wanta akkasii akkas jennee afaan fuudhamee dubbachuu dandeenya. Haadha keessatti tokko jiraatti. Waan qabeenya asirratti dubbatan keessan dhiisi lubbuu koo waan an arga jira dhiisi. Agarre. Dhiisa ani na bira wanti jiru qooda jiru jennaan hagala toomanuu hamma qaban malee waan akkasii fayyadamin namni qoshaashaan hin jirti beektaa hunda miti. Musliima keessaas hunda miti baalageen. Musliima keessaa tokkoffaa ijoollee Jimmaa, ijoollee Iluu, ijoollee Arsii. Safuu abbaako safuu ana feega tokko Jimmaa wallahi la ijoollee Arsii je si komando magalee Jimma je Iluu je awwala irratti namni Facebook irratti murteessaanii gadi ba'e jara kana sadii. Walumaan hin rafamne kan lubbuu qotiisi bakka walumaan hin rafamne ijoollee Jimmaa jennaan kunoola walumatti nu hammate bakka biti keessaa nafne Arsii jennaan Arsiinis walumaan daguugamte Baalee jennaan Baaleenis walumaan daguugamte jechuudha argita.